وانا كبجي قستي اوكي نعملوا كيف جلتهم متى سنة ابشر ابشر جيتهم قالت بالكيس الفاد بو سنجرا لكن استيا كيس غافا لغافي تك صدى مالف ما نجد اوف اه وان انت لتين يا فوتير لا في بريدو انت اللي سرافود ها انت اللي سرافود ورئيسات دي وررها صدى ما دي فنان جتا لما قافي ايه سيجا لغا ما دي بيسار تلغا غافي ما سيجا فدو ايه اكي دي ايه نوبانا دي ست انتولو نو نو نتولو دبيتي ميت اه جست غافي تسيدي ما ايه لكن ناسي ما كين جولي بكتكاتي جولي نانو تكا ijoollee naannoo سانوما takkaa صدى سيجا انت لتين يا فوتي وبليتيتي يا yaa yeroo isiin ijoollee harargee akkasuma ijoollee oromooti aadaan نو نو جولي هرقي قفافي إشي أكو naagan بليتيتو ilma إشي oromooti أكو موبليتيت obboleetti garuu ammoo gandiisii anama fakkeenyaaf dhaloonni kiyya baale oromoodha isheen dhaloonni isii harargeedha oromoo يس ka waliin nu fide jaalala فيانا دي duubni akkasiin jedhu warroonni as jalatti laa viidiyoo wayii waraabamee argee ture erga isiin harargee taatee jirtu ka beekan ta'e erga isiin ilma harargee taatee jirtu ka beekan ta'e maal gochuu harargee kiingi jedhii akka adabatti harargee kiingi jedhanii adabsiisanii غافي بريدة غافي بريدة هرقي كينج يوجي تلي ومان كورسي جولي هرقي تي بيشي rakkoon qabu anan mara misaale yoo isin jetteetti hin boona rakkoon hin jiru garuu نو ammoo أنا ما أتي بالي كينج يرو akka adabatti بدي أنا جت نينجا hin jedhe yaan jedhe normaala garuu ammoo akka adabatti maal gochuu isii bira dhiyeessanii وان كان أنت بتي ملي أدب بيتم بيه بيتان أكتبتي بيه أما فك أدبي نمني وانا وان بدب بيه خامي أدبي أما كني أدبي أكن أقول إيه أقول جان أنا ما كان تبتي بيه خامي أنا أدبي تو أكستي ونينجو no jechuun laayik akka no waan sirraan fakkaanne maaliif hundaan na jagasa jechuun maakiin yaa ilma harargeeti oromoodha oromoo guutuu jaaladha sigalee gandi isii irraa dhalatti jiru haadha abbaa isii warra ciroo warra harargeeti dhaqee harargee ummata jaalalaa san ummata kabajaa qabu sigalee silaa ganda ka filadhu ta'e غلطو silaa غلط gandummaa waan akkana hin deemu ta'e baalirraa ga'ee harargee irraan fuudhu sigalee waan ummata san jaaladhu ummata kabajaa ummata ta'e غلط qabu جالة مي بريدة في yaa kanaa miree ثانك يو erga akkas ta'e maaliif intala sana fidatiin tun ilma teessani intala teessani yoo balleessite yoo waa gootes nama ofiiti nama ofiitti wal kaa'ee wal dhoysee nama fuulduratti osoo hin taane wal gorfata moo maaf akkanatti itti weerrisan maaf gaafii akkana akka غافي بريدة adabatti فاست dhiyeessan إبزا فيه awam jirum beeku maaki dana akkanama biratti like naaf maakin hedduu walit dhaloin ni beeti ilaalcha namaa qabu ni beeti tokkoffaan namumatti namana waan nama gartee waan biratti akkana wanni kana hin fadhu ni beeti maakiinis wanni maakiin amma nama biraatti hojii osoo hin taane ana wajjin wanni seentuuf nin beeku maakiin na kabaji nin kabajaani ilaalcha nan qabus ni beeti namumatti namana waan sirriitti na beektuuf gama biraa takarakkoo ishiin akkana goote waan ishiin akkana gootee jira nama akkasitti illee yaadu jiru anillee hin beeku waan ishiin goote illee tarii yoo waan ishiin balleessite jiraate namni asirra jiru kun miidiyaan obboleeyyan kun immoo karuu addan naqu miidiyaadha namni miidiyaa immoo seensitiiviidha gizee fedhanii gammada gizee fedhanii waan fedhee waliin jaa waan jiru ani hin beeku immoo maakii ibsaa kiyyaan akka nama biratti wanni hin laaluun ani like akkuma obboleettii kiyyatti ilaalaa wajji taphanna namni inumaatti qoosirratti miidiyaa irra wajjillee yoo teenyellee dasna jiru ishiidha hedduu wanni ijaa malee akka ilaalcha biraan qabu kana obboleettiitii ijaa osoo saba biraatu taate oromoo wanti naaf gala naa gali anamma fakkeenyaaf hargee kiing yoo naan jedhan kuni akka adabatti dhiyaatu hin qabu si galee mikniyaatu
harge king yoo jedhe Oromoodhaa yoo faarse rakkoon hin jiru. Yes. Warra soddaa kiyyaati Yeah. warra soddaa kiyyaa faarse dhibballeen jedha kun rakkoon qabu sii galee garuu ammoo namni tokko akkasii waan jibbaa uummata hargee kanaaf qabdu yookiin immoo uummata hargee kanaan fiinitti fakkeessanii akka qixaatatti itti dhiyeessan nama sii galee jaalattee jibbeen an jaalatteetii miti kan Baalee keessatti dhaladhe yookiin Oromoo keessatti dhaladhe isiinis jaalattee filatteetii miti kan ilma hargee taatee dhaladhe waan ofii tokko waan keessatti dhalatte saba naannoo ofii keessatti dhalatte keessatti akka qixaatatti dhiyaachuu hin qabu. Galee hardhallee borillee taanaan isiin yaa ilma hargeeti ilma Oromooti. Dhaabattee haga feete haa jettu yoo akkan akka qixaatatti osoo hin taane akkanumaanuu jedhu jedhanii yoo jedhe maal rakkoo qaba sun rakkoo hin qabu garuu ammoo waan akkanaa kana namni Yes. isii gara biratti dhiibanii akka qixaatatti dhiyeessaniif naa ajaa'iba sii galee. Barra amma maali beektaa ibsaa kiyya amma haala hunda keessattuu amma fakkeenyaaf ati akkaataan ati itti ilaaltees normaal pozitiif ta'uu danda'a. Pozitiiva yoo jettee homaan qabu dhugaa ijoollee hargee yoo jettees rakkoo hin qabu. Namoota tokko jira sii galee namoota akka hin taane gara hin taane nama dhiibantu laala nama dhugaasitti maami wallaalazii mana galu kana keessa ijoollee hargee nama lama waliin gala waggaa 7 waliin gala namummaadha waliin nuufit walla sayirra taree islaamummaa jiran jedhu sayirra taree obbolummaa oromummaa walitti qaba galee እና gaafa waan akkasii kunniin ta'u seereen namni amma maakin nama miidiyaa kana yeroo dheeraaf fayyadamaa turte hin beekne akka Oromootti isin jaalatanii Yes. Hedduu bakka guddaan qabaaf. nama jabaa ofii tokko gaafa inni waa tasaase yookiin immoo waa balleesse laal miira namni jechi namaa miira keessa nama naquu danda'a waa balleessuus danda'a waa sirreessuus danda'a garuu gaafa namni tokko waa balleesse abboo sirreessitoonni kun akkana sirreessi dursamoo waan akkasii godhanii walitti waan gara hin taane hamilee namaa tuquu akkasiin nama sanirraan dhalatanii uummata sanirraan durii fakkeessanii warroon daldala waan akkanaa jedhan bareedaa miti. Kun dhugaadha. Ibsaa kiyya maaltu